warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota kiyya, hordoftoota naaf miidiyaa chaanala kiyyaa akkam jirtu fayyaa keessan nagaadhaa warreen amantii biroo illee akkam jirtu fayyaa keessanii jirraan isin jaa akkam egaan arras barnoota xiqqoota akkasiif qabadhe dhufe barnoota laaftuudha baay'ee barnoota illee jabaattu illee miti ammaattu miti egaan wanni sun barnoota gabaabduu amma gisee takka takka waastaappiin akkaataa isin jedhu waastaappiin keessan gisee takka tokko nama didduun isin agarsiisuu deema. Egaan warreen yuutuubii kiyya chaanaal kiyyaaf haaraa taatan egaan laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatina. Warreen immoo nutti makamtanii jirtan yookaan immoo duraan sabskiraayib gootanii nu jalatti argamtan egaan irra deebiitiin ilaaluudhaan sheer laayik kooment gochuu hin dagatina. Akkasuma amma karaa barumsa kiyyaatiin isin geessa. Amma barumsi keenya maalidha? Waastaappii gisee takka takka waastaappiin gisee osoo fayyadamtoonni baatii yookaan ji'a gahee akka inni ta'u yookaan akka tannitti fayyadamu dhorku isin agarsiisa. Eegguusan isin namoonni tokko tokko waastaappiin nuti jedhaniifa eegguusan muuvii godhan ofirraa instaal godhan kan daganaa deebisanii irra deebanii buusan jechuudha. Waan isin godhuudha qabdan akkan erga waastaappii gachuu qaastanii kilikii irra gaggootanii kun akkuma agartan diilii wiikilii manzilii neefar akka jedhu kan agartanii kun torbaanii fi guyyaa fi torbaanii fi baatii jira. Ammoo isin neefarii lafa keessan malee hin dalagu. Amma kana yeroo keessan siiniif hin hojjetu. Google akkaawuntiin naani selected isin jedha yookaan quality videos kan jedhu kana yoo raayit gootan siiniif hin dalagu jechuudha. Kan isin godhuudha qabdan maalidha? Yogguu waastaappiin keessan akkanatti isiniif fedhe kun never jedhu kana fayyadamtan. Never jecha never jettana argachuu qaastan gisee takkaaf egaa walumaan laaluu teenya jechuudha. Amma yoo kana gootan malee yoo isin fakkeenyaaf kana gootan eessa isin fida diliirra yookaan tokkoffaa irratti gisee hin tuqxan kun jimeelidha fida. Imeelii fida jechuudha. Isin fakkeenyaaf yoo kana tuqxan immoo abadan jechuudha. Gonkumaa jechuudha never. Akkana gisee tuqxan waan akka fedhetti isiniif dalaguu danda'a jechuudha. Amma isin immoo sanatti fakkeenyaaf tuqxanii seef itti gootan akka gisee gootan hin hojjetu. Amma laala akkuma arguu jirtan laala hin hojjetu jechuudha. Eessa gisees bakka biraa bira nu fidee jira jechuudha. Amma isin dudduuba deebitaniiti never kan jedhu kana gonkumaa argachuu qaastaniin booda as dhuftanii fa'aati bakka dan jettan doonii bakka kilik gootan hanga waan security godhee qabuuf nan dhibu. Security dura waan nun beekaatiin security itti hidhadha jechuudhaan isaa fedherraa forgeet godhuu hin barbaadu. Isaan telefoona fedhetti illee jijjiira security kun inuma naaf baachuu waastaappii jala seeneetiin hidhadheanii malee koodii kan ittiin baname miti jechuudha. Kun security ani ofii kiyyaaf hidhadheedha. Kanuma ofii isaa mataa isaatiif if danda'eedha kan inni qabu. Amma akkasitti amma kun naaf banamti jechuudha. Manni bana jechuudha. Egaan galatooma hanganuma barumsaan har'a isiniif qabadhee dhufe kun hanganuma eeyyan gisee takka takka namoonni osoo kana adda baafatanii hin beekne of jalaa hin haqinaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hedduunaaf galatooma. Gabruu sabiraatiin wal deebinutti turtii gaarii.